Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha aanolee Global Media irraa oduu galgala kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu kana kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaati. Oduu kennaa galgala ganaa kana keessatti mootummaan Suudaanii fi Jibuutii Itoophiyaa waliin dhaabbadha jechuun akkasuma mootummaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa haleellaa xayyaara nama maleessaa jechuun diroonii nama malee balaliituun haleellaa cimaa uummata Tigraay irratti raawwataatii jira. Lammiilee Tigraay kan nagaa fixaa jira jedhee himachuu wal qabatee humni qilleensa Itoophiyaatti hoogganaan ol aanaan Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay hin kijibaan haleellaan diroonii nuti raawwannee hin jiru jechuudhaan waakkateetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduuwwan kanaa fi kanneen biroos kan gurra isin buufnu ta'a. Hordoftoota fi daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasaaleen keenyaa idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darban bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'aniif warroonni karaa YouTube channel keenyaatiin hordoftan YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan immoo page fuula Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Guyyaa lama dura mootummaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi qondaaltonni ol aanoon mootummaa naannoo Tigraay mootummaan federaalaa haleellaa xayyaaraa nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan mootummaa federaalaa himachuun isaanii ni yaadatama. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan nafxanyaa weerara hamaa Tigraay irratti banuu bira darbee haleellaa xayyaaraatiin lammiilee nagaa Tigraay ajjeesaa jira jedheetii jira. mootummaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el itti dabaluudhaan haleellaa xayyaara nama maleessa jechuun xayyaara nama malee ofiisiitiin barartuun lammiilee Tigraay hedduu ajjeesaa jiraachuu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el himeetii jira. Raayyaan ittisa biyyaa garuu tarkaanfii nuti fudhannee milishaa naannoo Tigraay fi liyyuu haayilii naannoo Tigraay kan yeroo ammaa biyya diiguudhaaf deemu malee uummata nagaa miti jechuudhaan waakkateetii jira. Garuu akka mootummaan naannoo Tigraay jedhutti mootummaan federaalaa haleellaa xiyyaara dirooniitiin uummata nagaa lammiilee Tigraay fixuu isaa dubbata. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Dr. Dabratsiyoon waan kana jedhaniiyyuu garuu mootummaan federaalaa wanni kun gocha kiyyaa miti jechuudhaan balaaleffataatii jira. Oduun adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF wayyaaneen xiyyaara nama maleessaa qabeenya raayyaa ittisa biyyaan hin taaneen haleellaan nurratti raawwate jechuun tamsaasu dhugarraa fagaateedha jedhan ajajaan ol aanaan humna qilleensaa Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsa miidiyaaleef kennaniin humni qilleensaa FDR waggoottan lamaan darbanii as teeknooloojii nageenya lammiilee fi birmadummaa biyyaa eegsisuu dandeessisuu hidhachuu himaniitii jiru. Humni qilleensaa naannoo qilleensaa biyyattii haleellarraa baraaruuf ga'umsa gahaa qabaachuu eeraniitii jiru. Wayitaa dhimmoota cimaan qunnaman raayyaa ittisa biyyaa gargaaruudhaan hojiiwwan garagaraa akka hojjetaa jirus himaniitii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo wayitaa dhimmoonni cimaan qunnaman raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa barbaachisu laachuu irratti akka argamanis Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbataniitii jiru. Dhimmoota raayyaa ittisa biyyaatti gufuu ta'uu danda'an hojii diiguu fi qulqulleessuu ni raawwatas jedhaniitii jiru. Meeshaalee waraanaa gareen fiinxaaleeyyii adda bilisummaa uummata Tigraay biyya ganuun to'adheera jedhee ture battalumatti humna qilleensaan barbadaa'uu Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa eeraniitii jiru. Deeppoowwan kuusaa boba'aa naannoo Maqalee Kuwihaa fi adda giraa turan dabalatee garichi osoo ittiin fayyadamin barbadaa'uu eeraniitii jiru. Gareen kun haleellawwan raawwatame namoota nagaa fi dhaabbilee amantaa irratti kan xiyyeeffate jechuun himataa jiraachuu ibsaniitii jiru. Ajajaa olaanaa humna qilleensaa Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dhimmichi dhugaarraa kan fagaate ta'us eeraniitii jiru. Hojii hojjennu hundi teeknooloojii fi dandeettii keenya malee deeggarsa qaama kamiiniyyuu miti jedheetii jira. Murni adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenya kana bu'uuraalee misoomaa yeroo barbadeessuu argineerra jedhaniitii jiru Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Uummanni hojii garee kanaa seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jiruuf deeggarsa barbaachisu taasisuun akka qaban waamicha dhiyeessaniitii jiru.
Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa himannaan mootummaa naannoo Tigraay fi deebiin mootummaa federaalaa kana fakkaata. Odumaa kanaan wal fakkaatuun kan naannoo Tigraay irratti xiyyeeffateen mootummaan Suudaanii fi mootummaan Jibuutii mootummaa Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan beeksisan. Suudaanii fi Jibuutiin lola naannoo Tigraay keessa jiruun wal qabatee mootummaa Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan beeksisuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii himan. Dhimmoota waqtaawaa irratti miidiyaaleef ibsa kennatan ambaasaadar Diinaan aangawootni biyyoota lamaanii nageenyi Itoophiyaa nageenya isaanii akka ta'e dubbatan. Dabaluunis aleellaan Itoophiyaa irratti raawwatamu kamiyyuu isaan irratti akka raawwatametti akka laaka'an mirkaneessaniiru jedhan Diinaa Muftii. Haala kamiinuu Itoophiyaa cinaa dhaabbachuuf walii galaniirus jedhan itti dabaluudhaan ambaasaadar Diinaa Muftii. Ammas ambaasaadar Diinaa Muftii lolli naannoo Tigraay erga jalqabee namoota dhibbaan lakkaa'aman lubbuun darbaniiru jedheeti jira. Lolli kun gaafa Sadaasaa 4 bara 2020 jalqabee yogguu ta'u mootummaa federaalaa TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa naannichaa jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuu barbaade jechuun himatan. TPLF immoo himannaa kana ni waakkata. Ibsa har'aatiin maaltu jedhame gorsaa dhimma nageenyaa Abiy kan ta'an obbo Gadduu Andaargaachoo Jibuutii fi Suudaanitti imaluun dhimma naannoo Tigraay keessa jiru aangawoota biyyaalessaa kunneen hidhachiisuu isaanii ibsa kennarratti himaniiti jiru. Lammiileen gara Suudaan baqatan dubbisuufis mootummaan Suudaan deeggarsa barbaachisoo akka taasisu kan himan ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaa Itoophiyaas dhimmoota namoomaa uumaman furuuf tarkaanfilee barbaachisan fudhachaa jiraachuu fi kanneen baqatan deebisuuf qophiin taasifamuu dubbatan. Sochiin naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa jira ta'uu hawaasa idil addunyaa hubachiisuuf sochii taasifamaa turuu himaniiti jiru. Haaluma kanaan jilli itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonniin durfamu dureewwan biyyoota Keeniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Riippaabilika Dimokiraatika Koongoo waliin mari'atuu isaanii dubbatan. Kaayyoon imala kanaas dhimma kutaa kaabaa biyya keenyaatti argamu ka'umsa qabiyyee opereeshinii fi galma isaa hubachiisuudha jedhaniiti jiru. Opereeshiniin kun akka dhaabbilee fi miidiyaaleen tokko gabaasanitti wal waraansaa osoo hin taane hojii seeraa kabachiisuu garee muraasaa irratti xiyyeeffate ta'uu hubachiisaniiru jedhan. Ambaasaadar Diinaan dabalanii gareen kun kutaalee biyyoota adda addaatti humnoota fiinxaaleeyyii biroo deeggaruu ijaaruu fi bobbaasuu sochiilee seeran alaa taasisan akka turee fi kunis seera federaalaa faallaa akka ta'e hooggantoota kanneen hubachiisaniiru jedhan. TPLF himannaa mootummaa federaalaan irra deddeebiin ka'uu tasuma soba jechuun haala. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haala kanaan jarattiin wal marqaatii jirti, wal afaan deebitee wal nyaachaatii jirti. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa sochiin naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhatamaa jiru ta'uu mootu Dr. Abiy Ahmedis akkasuma warroonni kunis irra deddeebi'anii dubbataatii jiru. Garuu mootummaan naannoo Tigraay akka jedhutti duulli amma mootummaa federaalaatiin irratti baname humnaan naannoo Tigraay jilbifachiisuudha. Uummanni Tigraay hiree isaa amma mataa isaatiin murteeffata jedhanii nu danquudha jechuudhaan yeroo gara yerootti himataatii jiru. Mootummaan federaalaa immoo irruma deddeebiidhaan waan kana jala muree itti himaatii jira. Akka isaan jedhanitti mootu Diinaa Muftii hooggantoonni biyyoota kanneenis dhimmicha dhimma keessaa biyya tokko akka ta'ee fi dhimma kamiyyuu keessa seenuu akka hin feene himuu isaanii ambaasaadar Diinaan dubbatan. Guyyoota muraasa dura wayita obbo Dammaqaa Mokonnin Keeniyaa daawwatanitti pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa lolli Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessuu isaanii dubbataniiti jiru. Uhuru lolli mootummaa federaalaa fi TPLF gaggeessaa jiran kun gumaacha lammiilee Itoophiyaa guddina biyyattii keessatti qaban laaffisaa kanaafuu lola qabbaneessaa jiranii waamicha dhiyeessaniiru. Gama biraatiin dhimma haleellaa rookeettii loltoota adda bilisummaa uummata Tigraayitiin amanamoo ta'an gara Asmaraatti dhukaasaniiru jedhamee ilaalchisee kan gaafatame ambaasaadar Diinaan kun dhimma lamaanitiin gama keenyan garuu walitti dhufeenya gaarii mootummaa Eertiraa waliin qabnu itti fufsiisuu barbaanna jedhaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli deemaa jiru kana fakkaata. Hanga ammaa biyyoota ollaa keessaa Jibuutii fi Suudaan ifaatti mootummaa Itoophiyaa jira dhaabbachuu himatteetii jirti.
warroonni kuniin immoo lolichi karaa nagaatiin akka furamu yaamichaa taasisaa jiraachuus dubbataniitii jiru. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee AGM raasiniif darbi salphateen akkasiin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe gootan YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warroonni karaa fuula Facebookaatiin nuurtan immoo page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha odeeffannoon arraaf qabannee isiniif dhufne kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.